sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Guraan dhala 25 bara 2016 nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu dhaggeeffattoota jaallatamoof kabajamoo sagalee qeerroo qophii keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaanneerra. Qophii wajjin ani Biiftuu Galmooti. Qophii har'aa keessatti dura irratti oduu isin dhageessisna. Itti aansuun ajjeechaa fidhaan marraa kana wayyaanee du'arraa hin oolchu kan jedhu ibsa adda bilisummaa Oromoorraa kenname qabna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aa isiniin jenna. Amma mata duree oduu har'aan isin dhageessisa. Fincila xumura gabrummaa Oromoo guutummaa biyya Oromiyaatti daran dachaan dabaleera. Tarkaanfii wayyaaneen uummata meeshaa maleeyyii irratti fudhachaa jirtuun lubbuun namoota hedduu dugugamaa jira. Haala addunyaa irratti dhaga'amee hin beekamneen namootiin madaan ambulaansiif mana yaalaa mootummaa akka hin fayyadamne dhorkamaa jiru. Babal'ina oduu Jaal Hariiroo Jorgoo nu dhageessisa. Ona Jimmaa Horroo keessatti gandoota kanneen akka warra Baabboo, Gomboo, Tibbee fi Kaaba Sayyoo keessatti hiriirri mormii bahamee jira. Qonnaan bulaan amma itti hirmaachuun waraana wayyaanee konkolaataan fe'ame dura dhaabbachuun waboo faarsaa jira. Qeerroleen Oromoo bakka bakkatti sagaleesaa ol kaasuun gooticha waboo faarsaa jiru. Daandiiwwan gurguddoon gara Gidaamii geessan cufamaniiru. Kanarraa ka'uudhaan humni wayyaanee humna dabalataa galchachuu dadhabee waraana isaa Gambeellaa jiru ol fidachuuf dirqameera. Wayyaanonni uummata sodaachisuuf irratti dhukaasanillee uummanni kan jalaa seessuun taane. Ganda Buriitti namni 5 yoo wareegamu Giraayitti namni 2 wareegamuun gabaasaan qeerroo eeree jira. Kana maleellee barattoonni 2 battalumatti wareegamaniiru. Isaanis Amaanu'eel Tarrafa Boggaalee barataa kutaa 11ffaa fi Caalaa Moossaa kan jedhaman yoo ta'an, Galataa Moossaa ammoo akka malee madaa'uun amma hospitaala Naqamteetti argama. Qonnaan bultoonni madaa'an hedduun akka jiranii fi kaawwanis ammallee mana hidhaa keessatti tumamaa jiraachuu fi kaawwanis ukkaamsamanii gara hin beekamnetti fudhatamaniiru. Guyyoota 3 asitti fincilli xumura gabrummaa Qeellam, Aanaa Beegii, Gidaamii, Anfilloo, Jimmaa Horroo, Gaa'oo Qeebbee fi Qaaqee keessatti dhoheen wal qabate namoonni 5 wareegamanii 10 ol madeeffamuun kan yaadatamuu fi Ona Beegii keessatti akkasuma namni 4 ol wareegamuun kan yaadatamu ta'us uummaticha daran kaase malee jeelchuu hin dandeenye. Kun kanaan osoo jiru guyyaa har'aa godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Anfilloo magaalaa Muggiitti namoonni 10 ol rasaasa wayyaaneen madaa'anii garuu akka yaala hin arganne ambulaansii fi mana yaalaa gara jabeenyaan dhorkamanii jiraachuun dhagahame. Akkam nagaa? Nagaa akkam? Mee godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Anfilloo magaalaa Beegii keessatti har'a uummataa fi waraana wayyaanee gidduutti walitti bu'iinsi guddaan akka ture dhageenyeera. Magaalaa Beegii osoo hin taane magaalaa Muggii bakka jedhamtutti. Magaalaa Muggii hayyee galatoom. Achitti ganamarraa kaasee barattoonni hiriira baanaan humnoonni mootummaa dhukaasaa turani. Hayyee. Sanumaan boodatti hin deebinu jette qeerroonni magaalaa sanii fincila itti fuftee diddaa itti fuftee naanni magaalota Dambidoolloodhaaf gara Muggiitti humna dabalataa agaazii waammatanii. Agaaziin sun dhufee dargaggoota qeerroo irratti dhukaasee gara nama 10 rukute. Hayyee. Kaafatanii gara mana yaalaa kan magaalaa Muggii keessatti argamu gaafa geessu akka wal'aansisne jedhanii wal'aansa malee yeroo dheeraadhaaf bakka irra taa'aa turanii. Ambulaansiis gaafannaan ambulaansiis akka magaalaa Dambidolloo geessanii yaalchisnee fi ambulaansii gaafannaan ambulaansiin fidaniini. Ijoolleen kun baay'ee mammadaanii gariin immoo faffacaatee namoonni meeqa akka miidhamee jiru amma makka ta'e daataa isaas argataatti hin jiru. Namni baay'een garuu rukutamaniiru. Hayyee. Kana jira magaalaa keessa. Hayyee guddaa galatoomii aslii Oromoo lama hedduu ulfaadhu. Mee waan jiru hordofiitti qubanu qabaachise. Hayyee tole galatoomaa sinis. Hayyee. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanota kanneen akka Abbaay Coomman, magaalaa Fincaa, Amuruu, Guduruu, Gabatee, Habaaboo, Guduruu Daduu, Looyyaa, Gabaa Qidaamee
jedhame aanotaa fi gandoota baadiyyaa keessatti illee warraaqsi finiinaa jira. Aanaan Abaaboo Guduruu lafa dhaloota gooticha Oromoo Injiinar Tasfaa'uu Camadaatti warraaqsi fincila xumura gabrummaa haalaan finiinaa jira. Waraanni wayyaanee lixa shaggar Amboo fi aanota Amboo jalatti argaman keessa qaxxaamuree Horroo Guduruu dhaqqabuuf daandiin konkolaataa Amboo Gudar Tokkee Kuttaa'ee Tokkee Irreessaa Baabbichaa Calliyaa Geedoo keessatti haalaan waan cufamee fi ammallee itti fufinsaan cufamaa waan jiruuf mootummaa wayyaanee humna dabalataa waraana karaa horroon seensisu dhabee rakkachaa kan jiru yoo ta'u yeroo ammaa kanatti Goojjam irraan karaa buree gara horrootti waraana oofaa jiraachuun saaxilameera. Haala kanaan daandii cufuun warraaqsa keenyaaf bu'aa guddaa qabaachuunsaa mirkanaa'eera. Godina Kibba Dhiha Oromiyaa godinaalee Iluu Abbaa Booraa fi Jimmaa keessatti warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaan bifa qindaa'een eegalee gaggeeffamuun mootummaa wayyaanee rifaasisaa fi yaaddessaa kan jiru ta'uun gabaafame. Guyyaa kaleessaa sagalee guddaan Jimmaa Shaabee Somboo keessatti warraaqsi eegalee har'as itti fufee jira. Godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Baddallee keessatti gootota barattoota Oromoo manneen barnoota sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaan fincilli xumura gabrummaa finiinaa jira. Warraaqsi godina Kibba Dhiha Oromiyaa keessatti eegale kun aanota godina Jimmaa fi godina Iluu Abbaa Booraa cufa keessatti jabaate kan itti fufu ta'uu maddeen keenya ibsaniiru. Baha Oromiyaa Harargeettis fincilli xumura gabrummaa wayyaanee hundeen buqqisuuf raasaa jira. Uummanni magaalaa Guraawaa, Dooguu, Baddannoo fi Kaawwan kan wayyaaneef harka kennan hin taane. Qabsoo ganda sanatti gaggeeffamaa jiru qeerroon Oromoo tokko akkanaan ibsa. Hayyee Oromticha Hassan. Mee maaltu jira ganda keessan? Sochii maal fakkaata? Rakkoo bakka jaamtutti illee nama jaajjuuf. Hayyee. Akkasitti har'aan gammaatti illee itti jira. Arabli jaamtutti. STV fi buufata seerlaa tokko tokko kan kana bubuudhaan baandiraa keenya baandiraa Oromoodhaa yeroo itti fannisnee ni jirti. Bakka kanaan olii wal fakkaatee amma harma humna bakkeessuu fi makkalaaqoota dhufanii halkan hedduu nu reebaa jiran. Har'a moo? Eeyyaan irraa amma ani yoo fudhatte fakkeenyaaf tumameetiin hedduu nu midhanii. Akkasitti narra yaa'anii turanii bakka jaalakko isa keessan anaa kanallee hedduu nu gargaara. Akkasitti qabnee jajjabeessaa bakka akkasitti waliin jiraachaa jirra. Amma eessa jirtaa? Eessatti argamta? Amma aanaa Giroo keessatti argama ammaaf Giroo magaalaa keessatti. Baqattee dhufte egaa Giroo? Eeyyaan Giroo maan jiraachaa duraan iddoo guddaa biyyi keessa abbaa kiyyaa gannaan kan inni jiraatu Giroo. Guyyaa hiriira Girootti gaggeessine hiriira mormii xumura dhiibbaa gabrummaa moo Girootti gaggeessine. Bakka guyyaa kan asii halkan dhufanii sa'a lama bakka nan jiru diina tokkoomanii. Akkasitti waraanni nama 5 caalu naaf ijoollee takka nama lamaaf hubannoo hidhanii utumanii nurra yaa'anii. Akkasitti ammas halkan isumaan fedhanii kun ijoollee ijaanii nagallakisnaan ilaalni dooguu dhaqee dooguu kun Giroo irraa kiiloomeetira 16 fagaata. Namatti hin beeku hawaasa biyya keenyaatti hawaasni biyya keenyaatiif namoota hidhaman akka nu gollachuuf jedhanii kun ganamummaa hiriira gaggeessan. Isin akka gadhiifamtan uummanni hiriira bahe? Hiriira bahe. Hayyee. Anis halkan sa'a 10 akka miilaan deemaan hin dhaqee. Ganama hiriira gaditti ijoolleen haalatti karaa gaaraa seenanii illee ni jiraatu. Waaw, gootummaa guddaa raawwattan jechuudha. Gootummaa guddaa. Hedduu galatoomi Oromticha Hassan, hedduu ulfaadhu. Haala jirus bifuma kanaan nu gabaasaa deemee gabaasa sirraa eegganna. Ayyee ulfaadhu fayyaa ta'e. Dhuma irratti magaalaa Najjootti namoonni ragaa sobaan hidhaatti guuramaa jiru. Isaan kana keessa Booressaa Sanbatoo, Saamu'eel Bultii, Gaarii Waltajjii, Addisuu Nageessoo, Abaawodha jedhamuun mana hidhaa poolisaa keessatti reebichi hamaan erga irra gahee booda mana murtiitti dhiyaatanii hidhaan itti murtaa'eera. Namootni ragaa kijibaan irratti bahuuf uummata naannichaa irratti ramadamanii jiran ammoo Waggaarii Kittilaa fi Biraanuu kan jedhaman akka ta'e saaxilameera. Utuun keenya har'aa kanuma qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Beeksisa oduu gammachiisaa. Guyyaa gargaarsaa tumsa qeerroo. International Qeerroo Support Group gurraan ala 27 bara 2016 yookaan Februaarii 27 bara 2016. Guyyaa gargaarsaa tumsa qeerroo. Qopheessee isin eegaa jira. Qophii kana irratti goototni artistoonni qabsaa'otiin Oromoo akkaan qaqqaalii fi jaallatamoonni argamu. Isaan kana keessaa Adam Haaruun, Elamo Ali, Dalamne jiraachuu tasanuma malee kumaantamaan dhumne dhalootamaan oolle. Kumaantamaan dhumne kaanee maan falmanne yaa Oromooti yadduuti numan oolle. Yaa Oromooti yadduuti numan
olle nutinuman olle kawwe fannifate gaaratti hirkate innansa eeggata rasa hidhate Amartii Waaree, Salih Hassami, Abtaamuu Lamuu, Duulaa Adabaa, Boy Kingii fi Muhammadi. kaawwanis hedduun jiran. Qophii kana irratti jaalta shoomaa damee argamanii haasawanii taasisu. Akkasumas dhiyeenya kana kan biyya irraa dhufe bakka bu'aan qeerroo bilisummaa dargaggoo Jaal Ifaa Asaanaa gaaffilee waltajjii irraa ka'aniif deebii isinii kennuuf ni argama. Bakkisaa Calgary Chinese Cultural Center of 197 First Street SW Downtown. odeessa dabalataa yoo barbaaddan bilbilli keenya 58 77 07 77 88 403 903 51 49. Imeeliin keenya qeerroo.canada@yahoo.com. International Qeerroo Support Group Branch Alberta, Canada. Ajjecha fiidhaan garaa jabina mootummaa wayyaanee marraa kana kufaatii irraa hin oolchu. Ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname. Mootummootni Itoophiyaa bulchaa turanii fi yeroo ammaa impaayera humnaan dhaalee bitaa kan jiru mootummaan wayyaanee gaaffilee siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa furuu irraa kan hammeessan ta'uu irraa. Hundee rakkoo biyyattii keessatti ifatti mul'atu furmaata buqqaasaa argamsiisu irraa haguuguun rakkoon kan hin jirre fakkeessanii bira darbuu yookaan jijjiirraa kabeebsaan furuu kan barbaadan ta'uun amala waan ta'eef. Uummatoota humnaan bitaa jiran dhaggeeffachuu diduun yaadaa fi gaaffii kaasan yakkatti fudhachuun callisuu fi ukkaamsuu kan aadeeffatan ta'uu irraa. Akeekni bu'uura mootummoota Itoophiyaa hanga ammaatti mul'atanii gara jabinaan hacuuccaa fi saamicha ija dunuunfataa ta'uu irraa. Bittootni Itoophiyaa hundinuu hariiroo fi walitti dhufeenyi uummatoota gidduu kan mirga uummatootaa kabaju, mirga ilma namaaf kabaja kennuu fi walqixxummaa irratti hundaa'e akka hin taaneef hariiroon uummatoota Itoophiyaa gidduu kan sodaa fi amantaa walirratti dhabuu taasisuun addaan qoodanii bituu akka imaammataatti waan itti fayyadamaniif. Mootummootni Itoophiyaa martinuu uummatoota bulchina jedhan kan of jalatti ilaalan tuffatanii fi kabaja hin qabneef ta'uu irraa mirga dhablee taasisuun bittaa isaanii kan jireessan waan ta'aniif. Biyya bulchaniif naatoo kan hin qabne ofiif saamuu irra darbanii alagaan akka biyyattii qircatu taasisuun uummatoota hiyyummaa daangaa darbeef waan saaxilaniif mormii uummatoota irraa yeroon itti walabataanii nagaan jiraatan taasa hin turre. Bittaan mootummaa wayyaanee yookaan TPLF ammoo mootummoota isa dura turan irraa hammaataa fi kan eenyummaa uummatootaa irratti aggaammate waan ta'eef mormiin uummatoota jabaan mootummaa kana mudataa har'a geenye. Addatti ammoo diinummaa mootummaan kun uummata Oromoo waliin jalqaba gaafa aangootti dhufe irraa seeneen hariiroon Oromoo fi mootummaa kana gidduu waggoota 25 darban ture haalaan hadhaawaa akka ta'e hundaaf ifaadha. Maddi fincila uummata Oromoo yeroo ammas rakkoolee mootummaan wayyaanee uume hammeessaa deeme irraa ta'uun haqa ifatti mul'atudha. Uummatni Oromoo yeroo ammaa kana Oromiyaa guutuu keessatti kan mormii isaa dhageessisaa jiru mirga abbaa biyyummaa isaa mirkaneessuuf qabeenyaa fi lubbuu isaa fi maatii isaa irratti ajaja ta'uu fi mirga uumaa fi dimokiraasii dhugoonfachuuf akka ta'e ifaadha. Haa ta'u malee har'as taanaan mootummaa wayyaanee gaaffii uummata Oromoo kana rakkoo bulchiinsi gaariin dhabamuu irraa uumamedha jechuun xiqqeessuun furmaata kabeebsaan furuudhaaf carraaqaa jira. Uummatni Oromoo garuu furmaata hundee kan barbaadu ta'uu sossobbaa mootummaa wayyaanee lagachuun diddaa isaa bal'inaan itti fufee argama. Rakkoon uummata Oromoo bulchiinsa jijjiiruun osoo hin taane sirna bittaa alagaa waggaa 150 irratti ijaaree cunqursaa dhaawaa fi saamicha ija dunuunfataa waggootii dheeraa kana keessatti dabarse kana hundeedhaan jijjiiruu waan ta'eef qabsoo isaan jijjiirama buqqaasaa argamsiisuuf diddaa hin bitamuu itti fufee jira. Furmaatni jirus harqoota garbummaa xumuraaf ofirra darbachuuf hireen isaa harka isaa kan jiru ta'uu irraa fincila xumura garbummaa gaggeessuu qofaa ta'e. Kabajaa ofitti horee hiree biyya isaa fi saba isaa harka isaa galfachuu fi kan akeekkate bakkaan ga'uuf wareegamni baafamus kan isa gaabbisiisu hin ta'u. Mootummaan wayyaanee sochii ummatootaan muddamee jiru golgaa bulchiinsa gaariin furmaata kan argamsiisu fakkaatee dhiyaatullee
addatti ammoo gaaffiin uummata Oromoo gaaffii haqaati jedhee lallabuudhaan uummata qabbaneessuuf tattaafatus yeroo bitannaaf tooftaaf kan dhiyaate ta'uu uummata Oromoo jalaa dhokataa hin taane. Dhibamuu bulchiinsa gaariif sababni sirna wayyaaneen gadi dhaabedha. Waan ta'eef sababa bulchiinsa gaariin Oromoo wal afaan dhaabuu fi ofiif qulqulluu ta'anii mul'achuuf sababa dhiyeeffamedha. Gaaffiin uummata Oromoo gaaffii haqaati jecha lammiilee Oromoo xiqqaa hanga guddaatti reebanii salphisuu fi ajjeesuu hin amne. Mana hidhaatti guuruunis hin dhaabbanne. Guutummaa Oromiyaa bulchiinsa waraanaa fi tika jala galchuun humnaan bittaa sirna cunqursaa itti fufsiisuuf yaaluun akka itti fufetti jira. Kanaaf addi bilisummaa Oromoon har'as rakkoo uummata Oromoo kana furuu qabsoo isaatiin uummata Oromoo qofaa malee mootummaa kana akka hin taane hubachiisa. Uummata Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa fi kabaja ilma namummaa isaa dhugoomfachuuf murannoo fi gootummaan ka'ees boodatti kan deebisu hin jiraatu. Waan ta'eef ummatni Oromoo akeekni ka'eef galii isaa akka dhaqqabuuf kanneen irratti of muuduun hacuuccaa fi saaminsa jalatti isa ittisaa jiran of irraa kaasuuf qabsoo xumura garbummaa itti jiru caalaatti finiinsuun akka itti fufu. Kanneen mooraa diinaa keessatti hiriiruun qabsoo kana dhaamsuuf abjootaa jiranis mootummaa bor darbuuf jecha uummata isaanii hin dabarre dhiiksuu fi madeessuu irraa akka dhaabbatan. Ummatootni fi humnootiin siyaasa biyyattii guutummaa keessa jiran sochii uummata Oromoo deeggaruun kan itti ulfaatu yoo ta'e waliin jireenya fuula duraa herreeguun haalli uummata Oromoo caalaatti hammeessuu akka hin dhalanneef fincila kanatti gufuu ta'uu irraa akka of qusatan. Fincilli xumura garbummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru uummata Oromoo hunda walabummaa gonfachiisuu kan akeekkate waan ta'eef lammiin Oromoo hundi keessatti hirmaachuun dirqama lammummaa ta'uu hubachuudhaan hirmaannaa isaa akka guddisu. Lammiileen Oromoo qawwee diinni hidhachiisee lammii isaanii ajjeesaa fi doorsisaa jiran dogoggora seenaa keessatti gaafachiisuu raawwataa akka jiran hubachuun dirqama diinni itti kenne diduun uummata isaanii cinaa hiriiruu akka itti fufan addi bilisummaa Oromoo gadi jabeessee hubachiisa. Dhuma irratti addi bilisummaa Oromoon jabinaa fi murannoo uummatni keenya mirga isaa harka isaa galfachuuf itti jiru dinqisiifataa gama isaatiin tarkaanfiilee diinaa fi lukeelee diinaa irratti fudhatu bal'inaan kan itti fufu ta'uu mirkaneessa. Qabsaa'otni adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa guutuu keessa jiranis wareegama kana adda durummaan kennaa dirqama isaanii bahachuu akka itti fufanii fi itti jiran mirkaneessa. Injifannoo uummata Oromoof gadaa bilisummaati. Adda bilisummaa Oromoo Guraandhala bara 2016. Amma dhagahii dhaggeeffadhu gurii gurraa fudhadhu. Riga awwaan dhiisuu abbaan fedhe haa lolu rabbiin kan namaa tolu. Adaan mi'aa hin qabdu hiddiin gaaddisan qabu. Nama garaan madaadhaa iji hirriban qabu. Qeerransa gaaraa koqaa leenca dakaa bookkisa. Addunyaa dhumaa jirtuuf gowwaa lammii boochisa. Lammiin ofii gaaddisa. Yaa gowwaa maalumaaf si daaddisa. Eegee gaalaa conkollee abbaan ifdaaduun tolle. Sana nyaatan malee amaanaa gatan malee irbuu dagatan malee cubbuu dubbatan malee umriin gabaabbatani. Handaaqoon kormaa qabdi shaashoon korbeessa qabdi. Dhiigi badduu sabbaa qabdi immoo keessummaan gala qabdi. Akka jalloo baaburaa kana garaa waamura. Lammiin ofii barnafaa akkamiin irraa hafaa. Gara yaamane laga yaamane. Dhiiratu si gabaabbatu si ilma abbaa yaamane. Wayitaroorroon dhaabbattee qaciicaa lammiitti yaa sabatoo yaa Oromoo naasii walii yaamane. Hayyabboo ahoo. Hayyabbo geesse lola. Murti guuto kotto mirre nanaba chapna gurbe lencha horre. Murti guuto kotto mirre nanaba chapna gurbe lencha horre. Murti guuto kotto mirre nanaba chapna gurbe lencha horre.
arge kabenya tola Banti kun edina wiyan sabbo katola Bakiring indina ganta kabenya tola Murti kuto koto mere danaba Chapna gurbelen chabore Murti kuto koto mere danaba Chapna gurbelen chabore Murti kuto koto mere danaba Chapna gurbelen chabore Jisam bella mano fe loli keiro Loli fartana masarta Loli fartana masarta Loliga Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumurame waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa jechaa qophiilee itti aanu hanga wal agarru nagaan nuuf tura injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.